Holy shit! AI'n daataa fi Wi-Fi malee hojjetu dhufee jira. AI'n kun akkuma ChatGPT gubbaatti gaafa gaaffii gaafattan, gaafa homework gaafattan, gaafa ittiin qo'attanii isin gargaaru. Akkasumallee AI'n kun daataa fi Wi-Fi tokko malee, intarneetii malee free foreverii gaaffii gaafattaniif, imeejii keessaniif wanta barbaaddan isiniif kenna jechuudha. AI'n kun gamma 4 jedhama. Daataan barbaachisu teelee irraa liqeeffachuun barbaachisu tola firii jechuudha. Bilbila keessan gubbaatti buufachuudhaan gaaffii barbaaddan gaafachuu dandeessu jechuudha. So viidiyoo keenya irraatiin akkaataa itti AI kanatti fayyadamtanii fi akkaataa itti AI kanatti buufattan isinitti hima jechuudha. Egaa step by step waan isinitti agarsiisuu fi viidiyoo kana haga dhumaatti ilaaluun dirqama jechuudha. Because eegaltanii yookiin immoo walakkaatti ilaaltanii wal'istanii guutummaa informationii waa'ee AI kana argachuu dandeessa waan ta'eef viidiyoo kana haga dhumaatti ilaala. Okay. PC gubbaattis bilbila gubbaattis ni hojjeta. Har'a garuu kan isinitti agarsiisu bilbila keessan gubbaatti akkaataa itti buufattan isinitti agarsiisa. AI'n kun ChatGPT caalaa smartiidha, limitiin qabu jechuudha. Because offline waan ta'eef wanti suni al tokko buufannaan wantichi offline waan ta'eef akka ChatGPT limitiin qabu jechuudha. So forever fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa akkuma beektan YouTube kana irratti wanta qabatamaa hin taane haasa'ee hin beeku, boris naasa'u, yoomuu naasa'u wanta qabatamaa ta'e qofa isinitti hima. So egaa gamma 4 kun jechuudha kan dhaabbata Googleeti. Googleetu lamatti godhu jechuudha. Iddoo barbaadan teessanii yoo barbaadan baadiyyaa teessanii bilbilli keessan qofti chaarjii qabaatu malee iddoo barbaadan teessanii haga barbaadanitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isteeppii hunda isaa hordofaa. Viidiyoon kun immoo barataa Oromoo baadiyyaa jiru, barataa Oromoo lafa intarneetiin jiru hin jirreef share godhaa. Akkasumallee isaan bira akka ga'uu fi viidiyoo kana like godhaa guys. PCdhaa fi akka isiniif hojjetu barbaaddu yoo ta'e comment box irratti na barreessaa. Har'aaf bilbila fayyadamuudhaan akkaataatti lookaalii buufattanitti fayyadamtan isinitti agarsiisa. Gara viidiyootti adabarra. Dursinee VPN kana jechuudha. VPN kana connect godhu jechuudha guys. Achiin booda Play Store gubbaa seenna. As gubbaa seenuudhaan Google AI Edge Gallery jedhaati search godha. Egaa akkuma agartan aappii kana ani install godheen jira, open godheen bana jechuudha. Please VPN kana connect godhadha. VPN kana connect gootan yoo ta'e aappiin kuni isiniif hin bu'u jechuudha. Because aappiin kuni Itoophiyaa keessatti hojjetu. Okay, dirqama VPN kana dirqama connect gochuu qabdu jechuudha. So VPN kana immoo Telegram koraa fudhadha. Open godheen bana jechuudhaani. Iddoo kana AI chatting jira. Gamma 4 jedhama kuni. AI chatting kana click godhu jechuudha guys. So egaa AI chatting gara 54 jira. Isaan kun hundi isaanii iyyuu tokko isaanii jechuudha wal qabu baay'ee. Amma kana isinitti agarsiisu as keessaa isa xiqqaadha jechuudha. Isa baay'ee xiqqaa kana buusuudhaaf GB isaa 2.5 dha. Fakkeenyaaf kan kana gamma 4E4B kuni GB isaa 3.6 dha jechuudha. So kana download godhataniitu proceed gootu. Kanaan booddee haala argatan kanaan bu'aa jechuudha kunoo. Haala kanaan buusuu jechuudha. Inni nama isinitti agarsiisu kuni warreen kana keessaa isa xiqqaadha jechuudha. Okay, isa xiqqaa isaa xiqqaati jechuudha. So buuseera waan ta'eef try godheen bana jechuudha. Kanaan booddee proceed anyway godheen bana. Kanaan booddee egaa akkuma ChatGPT gubbaatti prompt fidu haala kanaan fide jechuudha. So egaa wanta barbaadan iddoo kanatti gaafachuu dandeessu jechuudha guys. Dursaatiin immoo jechuudha daataa kana off godha. Akkuma agartan Wi-Fi sin qabu, daataa sin qabu jechuudha. So explain Newton first law. Okay. Egaa daataa tokko malee akkuma agartan Newton first law akkuma ChatGPT'tti ibsaa jira jechuudha guys. Law of inertia akka ta'e. Okay. Fundamental law akka ta'e.
Okay, akkuma ChatGPT'n ibsutti ibsaa jira jechuudha guys. Kun waan guddaadha guys. Keessumaa barattoota naannoo baadiyyaa jirtaniif, barattoota iddoo itti intarneetiin hin jirre jirtanii fi wanti kun bu'aa guddaadha jechuudha guys. Okay, akkasumallee barataan yeroo baay'ee qarshii hin qabu, daataa bitachuudhaafis ta'e qarshii dhabuu danda'a. Okay, al tokko iddoo wifi deemaatii al tokko buufattu, kanaan booddee tola jechuudha. Wanta kana akka argitan kanatti yeroo hundumaa tokkoffaa limitiin qabu. Okay, akka ChatGPT limitiin qabu. Yeroo barbaadanitti wanta barbaadan gaafachuu ni dandeessu jechuudha guys. Egaa inni kun isa xiqqaadha. Okay, isa xiqqaadha. Warreen jiran keessaa isa xiqqaadha. Fakkeenyaaf Gamma 4 E4B kun isa kana hin caala jechuudha. Gamma 4 E2B kana hin caala jechuudha. Ariitiin isaa Gamma 4 E2B kana hin caala jechuudha. Akkasumallee Gamma 3 E2B kun immoo Gamma 4 E4B kana hin caala jechuudha. Gara ja'a jira. Isaan kana keessaa isa xiqqaanii isa kana jechuudha. Buuseera waan ta'eef isin yoo barbaadan Gamma 4 E4B kana buufadha. Okay, kana buufattu, kanaan booddee iddoo kan dhuftaniitu wanta barbaadan gaafachuu jechuudha. Continue explaining Newton second law. Ton jedhanii introduce guys. Introduce haala argitan kanaan jechuudha. Haala salphaa ta'een Newton second law daqiiqaa keessatti relationship between force and mass akka ta'e, acceleration akka ta'e, okay, haala argitan kanaan tola ibsaa jira jechuudha guys. Wanta barbaadan gaafachuu ni dandeessu jechuudha. Give me 5 questions on quadratic equation. Oton jedheni laala kana guys, haala argitan kanaan okay, waa'ee quadratic equation gaaffii 5 naawasi jechuudha guys. AI'n kuni toladha, gatiin qabu, barreessanii gaafatu. Okay, al tokkotti duwwaa iddoo wifi jiru deemaatii buufadha. Kanaan booddee tola fayyadamtu jechuudha guys. Egaa ani YouTube kana irratti wanta qabatamaan taasisanitti agarsiisu haala argitan kanaan tola fayyadamtu jechuudha guys. ChatGPT'n caala tokkoffaa ChatGPT'n limitii qabdi guys. Akkuma beektan akkasumallee qarshii hedduu itti baasu jechuudha guys. Okay, atiqqaatu qarshiin 5, qarshiin 10 qarshii qabaqa. So the same question of gaaffii wal fakkaataadhaaf deebii wal fakkaataa yoo isiniif kenne kana yoo fayyadamtan waa qaba jechuudha. Yoo barbaadani image kana click gochuudhaan image gashaati ilaala. So maal jedha jechuudha, this image appears to be a thumbnail or promotional graphic for a video jechuudha. Isin yoo barbaadan kana asii copy godhatanii nootii keessan gubbaa kaa'achuu dandeessu jechuudha. Steppiin isinitti kan hordofuudhaan qarshii tokko malee buufachuu dandeessu jechuudha guys.